السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورمى دي قالي أرانت نموان وغرب أنجمت تنجر والله أنا في فوق قاه دير جارلتنا قبدي سبب قرتها نسرا قرسومي في نسرا قرسوم إبسا جار لقافته بيفتون شياميني برو نينيرو ما يتجرى مرته على سبري واساني قديمتي وبرين تاني جرى خنانا كوتو كتشا من قدو ما تيجتو كنو تسي ولا ما من قدو بيتنا من قدو تيجتو كن قبضو خيسا تو كنو هديان كوني أنا في هذا فاتي تكنا كن من قدو تيجتو كنو تنكو سيقلته erga isaanuu jaalalti qabdee mee afachuanuu waggaa hadi guutuu raayyaa abbaa mancaa jaalachaa jira ji'eetiin erga gartee tasaanii tanarra dhaabbatanii sheekotiin ta dubbiin asraa tanarra dhaabbatte lakkii rakkoon qabu nama diin jaalatte erga jaaniin booda lubbuun tiyya gartee waan waggaa sadi jaalatte ol baafadhuu naan jette lubbuun tiitun waggaa sadi guutuun wallaa hanjamatti hin jiru raayyaa abbaa mancaarraa jaalalaan qabame nyaataa dhugaatii wallaalee dalagata wallaalee zabana boodaa kana faa managgalee ciisu jira nasraa rabbi jazaa isii jannata haa godhu nurraa dubbatte rabbiin gisa khayrii akkasiin fedhe akkuma fedhe sii fide sii galte anqaanfadheetiin dubbachuu wallaalee taa'u jira dhoolfadhee jechuu dhukkubni saalaan dhufe saala fedhate yaan oromooti ani waggaa sadii guutuudha erga raayyaa abbaa mancaa jaalachuu eegale sababa isaa nyaataa dhugaatii wallaalee naamana oromootii qaltitti hin jiru unoo sababa isaa amma kaleessa quraana dhaqeetiin bitadhe maaliifuu unoo laal bitadhee akkas ta'uun aliif jeetin amma eegalu jira gaafa duraan qaraane badhuguma maaliif nama tokko gaafa jaalattu isa fakkaatte iyyaaloo jaalattellee dirqama gartee iyyaala fakkaata yoo sheeka jaalattellee dirqama gartee isa fakkaatte meeshaan ta'u wal fakkaatte walirra deema tanaafin kunoo bitadhee amma kun alilleen quraana irraa akka jeetin bismillah jee eegalu deema arra booda ani isaa yoon du'ellee sababa isaati oromootii qalbii miti oon du'ellee oon jiraadhellee sababa isaati dhugaa rabbii yoo lubbuun tiyya badde raayyaa abbaa mancaarraa gaafatama qalbitti hin jiran jamaa miti warri keenyallee isarraa gumaa fudhatanii maaliifuu jaalalti jaalalaa gadi hin jirtu ani bakka sababa isaa maraachitti hin jira ijaa gurra dhabeeti hin jira oromootii galatoomaa qalbitti ani fiifuu waggaa sadii erga jaalalti na qabdi ajab nama deegi waa arga jette oromo ujuullee haga deemnu rabbi tana nu argisiise ulatee dheeda baratti jedhan ilman hoolaa nasraa waan ibsaa kaaftee jennaan atilleen duraanuu qaama keessa jirtii jettee tana kaaftee rabbi jedhi waan jedhu oromoon ijoolleen qixxaa wajjin nyaannan qixxee ofii nama seetii jedhan ustaaz raayyaan saba kanaaf dhaabatee saba kanaaf quuqamee saba kanaaf cinqamee halkanii guyyaa akka keessan isin waliin miidiyaa gubbaa deemee jennaan miidiyaa gubbaa bulee oolee jennaan saba kanaaf jedhee hiriyaa keessan seetanii amma akkana godhataa jirtanii yaa subhaanallah galanni ustaaz raayyaan waggaa 30-40 hawaasa kanaaf dhama'aa ture hawaasa kanaaf cinqamaa ture baddaa fi gammoojjii keessa naanna'aa ture galanni isaa fiqirii ta'e galanni isaa jaalala ta'e galanni isaa akkana ta'e oromoo rabbi sin qajeelcha waan hin jedhu qabu rabbi